hanga ammaan tanaa sittiin bilbilu jira bar bilbila maaliif hin qabu bilbila ana gareessa manni akkana wal keessa jira kanaan tolcha huccuun dhiqa meeshaan dhiqa waan meeqa bilbilina biran jiru bar hayk manaas akkanatti ganneeyxee waliin neeyxee silkii isin qaafne badii lama guutuu balleessu qee amma badii miti bar daleeduun irraa deemeen siin jee daleeduun maaliif deemti eessa qotte daleeduun maalittiin beeka akkam jechuu asuma dhiiseen kunneen yeroo nan alarraa ol seenu malli qullaadha zaa akkamitti deemtee beekwaan haay jaabo mana kana sirri ilaaltee jirta yoo waan jalaa fuutee qottee lakki manumaan ol seeni darsi wal keessa jiraan muhumaa takka wal lalee sirri bika jirtuun beeku maasoo kan tana mucoon tun deemuun si annan dibin garuu mana kana keessa meeshaan takka illee yoo baddeessumaan gaafadhaan beeku meeshaa jirtuuf meeshaa baddeen quba qabaan ammaan alarraa ol seene duubee isiin eessa qotte maalittiin beekamanuma qullattiin dhufean naaf hin galle eenyu fuudhee asii samaali beena dallaallee amma daleeduunuma fidanuma guura dubbiin akkasii dhaaphumeeti isii yoo deemtees furmaata hedduutu jira furmaata maali yaada tokkoon naa dhufe yaada akkamii daleedu bikka irraa fiduu jira lakki maal seetanii beeyta hii Durun ne raam fattisa? akkamitiin siirraa fadha bareedaa Yeroon sibiil bilisaan mana jalaan qasma. hay bilbila kiyya ni qabdaa Bilbila qeedhiisitti onni inti onni itti jeqeesi itti. naan hin jettu Hussein engkau Fatin Hussein kota tayo dufe tabaddu way me usa inu masha bisa bafate negate way ajaib rabbi khana Way minu wa arana si ajaibatin ka bakam. Nam tak kamanan jo muncung ko basi ka kinsa. Si wada tan da wara. Arragabo. siratu remi wan du do khawanya tuma sifafidu Arrakko ko ma da kun fadana tumman ko gatta man barba. laki o wa wan kabana sifafidu Gana ka bori nan ko gatta ko mar ko ngabo. Allah Mata de. abba mana khiya dufe Hay abba man gabba. akamitin inkamne Hay mara ni. na gafate Ngata me. way akamin tam
isaan siin jabaraan niin beeka. Tokko mara kun. Meeshaa naa dhiixa huccuu naa dhiixa. Bakka dalagaa mana keessa jiru hunda naa daleeda. Hoggaa na gaafatee daleeduudhaan jaani. Hai daleeduun dhiigaa jirti maali? Akkamitti sireen jirti hundi koo dalagi. Woy meeshaa. Hot. Shamiza uffadhu dafii uffadhu shamiza. Huccuu dhiidhagaa hai maali godhanaan jaa? Allah. Dafii meeshaa sibiilidha. Akam aku? Oh, tingkat dulu. Fitra. Mali hangam mantana mali bilang ben. Dalaga tinjra turebar. Dalaga umay ta dalaga antenum tu. Haya. Kami kon. Isaan beetu ni ganda kana guutuu isaatu huccuu dhiqaa bar akkatti dhiqu akka ajaa'ibaa silaa agartee gibbii. Oh, ni fakkaataa'u nama huccuu dhiqu. Hin agartuu qaama isaa guddina nama taa'ee nyaatu fakkaataa bar. Meeshaa dhiqaa baqa mana guutuu dhiqaa nyaata inni godhu faa silaa agartee. Inni agartu kun. Nyaata si godhu? Nyaata mi'aa silaa agartee. Namaatu gandarraa naa himeetiin fidee bar. Adeero. Sirri dhiqi gaa'ii. Degutti miraaya. Nama taa'ee nyaachuu bare fakkaata. Likki dhiqaa. Sirri dhiqa? Sirriitti dhiqee. Kanas ini kah? Kau tu kanas ini kah? Wan bro mandi kah? Takka rada di kudu kan, takka kan tu yang dia. Awak ni kertai, ये तो कौन से रामपास है? नमके तक का तू इसा कुछ करते हैं बेन कार से दिया और कर देंगे वन आरा kan di stay करता हुए तक रहा बता gue yang मार दे जर जरूर तक का तो मुझे रहे हो जब ada kamu Chan Allah ni gaya apa agak disnu माल देते नहीं गया अभी माल दे लगेगा ना सलीनी अंग दूरी से वो आदे लगो जो अक्कन थाते में ले गब्बानी इस वाल तेरे तो ऐसे लगा ओविसु ऐश फायदा मिया माल लगा यो के दलाई दे बेटा अर्रखना मी बोरुस खबरा फिर दिन दलाई सुधा Allah mudin kutam tebar mucan अति माली मुद्दीन कुतम ते दलगा दे भी खलफ फेनी हरकत अब काडू में akan tu kan tu tu biar aja lah. Tahu gue. Gila kalau saya nak ke basi Malaysia. Apa? Mat. Mata. Mau yo jalan Bangladesh. Ay. Abo. Mana sekarang tu? Itu malah kan di tar bilas di kutu jurtu. Mana kan mali? Oh. Bilas tindi itu sinja dero. Gatai diki. Diki kono bakamu tisan. Mana? Lal mal sete. Hucu free didamyo tadi. Hisab karshi lama lama ande karshi afutam. Hai. Ada gay faddo. Karshi lama lama miti ga karshi shanshan tejra. Shanshani. Shanshan. Yo atiyete ningo daf. Shambakadi dammeka. Karshi dibbata kata. Karshi dibbata kai fudi hammas kawiya godu. Sahiba yo kabate mo sahibni saru fe godu.
kaawiyyaa qarshii lama lama yoo hisaabdeef ati walii gala qarshii 550 harkata namni akkanatti dalagatu ni harkataan si yeesu jedhe. Garuu har'a waan barnoota qabu goote wallahi waan guddaa goote har'a. Kanaafuu ammaan tana fixee jiran fakkaatti. Huccuu gagguuriif takkabata keessa jirtu haa kaawiyyaa godhu. Maallaqa achi gubbaan kaa fi fuudhii kan hoggaa fixee. Hayyee. Wai. Rani nyaadhame. Wai na yaaba. Namicha takkaa huccuu isaatu dhiqatee hin beekne kana maa dhiqaa? Wai immoo nama akkanatti mudhii kutee amma alatti hoogganaa fi akkam na godhanaa. Saree boosumatti hima namni dafqa isaatiin hoggaa akkana laffee nyaate irra gaariidha. Amma namaalee namni godhe kun wallahi halaaliin siin jaaba. Akkana ta'uu qaba namni. Jiruu kan godhe immoo namaa du'ee bara. Asii kun dalagatee jira moo karaa gubbaa yoo ta'e irra wayyaa. San immoo yoo dalagatee jira. Tuubu ammaan tana waan duraa qabu hannii fi haa baqeessu bakka lafee jira. Hannii fi gaggeessimee waan dalage. Ayi bakka hidaabe. Harraboota gurbaan dallaaltichaa bilbilee daleeyduu fidaa maarree mixixii shoojii daleeyduu har'a fidee boru fudhatu san yoo si dawwalillee jalaan kaasani nuti daleeyduu ni qabnaa jeetti. Akkamitti? Akkamitti naan jettaa dardarri asii eegadii hanga dukkaana dhagee dukkaana na sunu irraa eegale hanga mana keenyaa jiru waan ta'e sunu eegale isaan finni dalaga uumaan hojjechiisa. Ijoollee nama hundi kutuuf kaate. Bilal isfaaltii irra taa'uurra dhufaanii ati daleeyduu godhannaan siin jee itti hime ati ni qabnaa gaggeessi namaa